Nagaa akkam jirtan hordoftoota Nagaa Tube baga deebitanii gara chaanaalii keenyaa nagaadhaan dhuftan. Har'allee immoo barumsa afaan Oromoo isiniif qabadhee dhufeen jira. Barumsa afaan Oromoo akkuma beekamu dubbisa afaan Oromoo kan jedhu eegallee jirra jechuudha. Har'a maalan isiniif qabadhee dhufee qubee dachaa kan jedhudha. Warroonni barumsa garaagaraa barachuu barbaadan barumsa afaan Ingiliffaatis afaan Amaariffaatis chaanaalii kanarratti ni argattu. Kanaaf subscribe godhaa. Mallattoo diimtuu viidiyoo jalaa sana jechuudha tuquudhaan subscribe gochuudhaan mallattoo bilbilaa san tuqxanii ol kan jedhurra gochuu ni dandeessanii. Akkasumas viidiyoowwan yeroo hunda isiniif gadhiisnu isin bira ga'uu danda'an jechuudha. Kanaaf amma gara barumsa keenya deemnaa. Maalidha qubee dachaa jedha. Qubee dachaa maalidha? Qubeewwan 26 dura barannee jirra. Amma immoo qubeewwan dachaa maaliif barbaachisan? Qubeewwan dachaa qubeewwan afaan Oromoo 26 alatti sagaleewwan uumaman, sagalee afaan Oromoo keessatti uumaman uumuudhaaf kan nu gargaaranidha. Akkuma beekamu A'dhaa ka'ee hanga Z barannee jirra. Isaan sagalee mataa isaanii qaban. Kun ammoo kanan har'a isin barsiisu kun immoo qubeen dachaa immoo sagalee qubeewwan 26 sana keessa hin jirre nuuf ibsaa jechuudha. Nuuf guutaa jechuudha. Fakkeenyaaf mee osoo isin hin barreessin dura jechoota akka dhadhaa jedhamanii san qubee 26 saniin barreessuu hin dandeenyu jechuudha. Qubee 26 san dhaa kan jedhu sagalee biraatii jechuudha. Qubee 26 ala kan ta'edha jechuudha. Isaan maalii kan jedhan amma isinittan himaa. Tokkoffaa irratti maal argattanii? Chaa. Qubeewwan dachaa kun wantan isinitti himin qubeewwan dachaa kun qubeewwan 26 dura jiran sanirraa kan uumamanidha. Qubeewwan lamanii fudhattanii achi booda immoo isarraa dachaa ta'anii uumamanii jechuudha. Qubeewwan 26 jiran keessaa lama walitti finneetoo maal goona? Qubee dachaa uumnaa jechuudha. Qubee dachaa uumnaa jechuudha. Kanaaf amma asirratti yoo argitanii jiraatan maalidha? Caa fi haa walitti finnee maal goonee? Chaa. Chaa goonee jirra jechuudha. Inni biraa immoo daa fi haa walitti yoo finne immoo maal taati? Daa fi haa yoo walitti finne dhaa taati jechuudha. Dhaa taati. Kuni amma chaa dhaa. Asittillee caa fi haa walitti finne, asitti immoo daa fi haa walitti finne. Itti hafuufnu. Amma immoo kan maalii ta'an isinitti agarsiisa? Naa fi yaa. Naa fi yaa. Nyaataatii jechuudha. Nyaa. Kan amma nyaata jennee barreessuudha. Qubee 26 san qofa yoo fayyadamne barreessuu hin dandeenyu jechuudha. Garuu qubee dachaa kana fayyadamnee nyaata jennee barreessuu dandeenya. Sagalee nyaa jedhu ni arganna. Kan argannu qubee dachaa kana keessatti jechuudha. Kunoo chaa, dhaa, nyaa jennaa. Achi booda immoo kan jiru maalidhaa? Shaa. Shaan ammoo saa fi haarraa uumamti jechuudha. Saa fi haarraa shaa taati jechuudha. Okay. Itti aanee immoo shaarran phaa fakkeenyaaf phaa. Phaanis phaa fi haa. Ni jedhaa phaa. Yeroo baay'ee barattoonni nuti onlaayiniidhaan illee barsiisnu phaa kan jedhu kana yoo rakkatan argaa. Phaa. Phaa osoo hin taane phaani ishee tana laala kophaa ishee kan jirtu phaadha. Tuni phaa. Phaa jennee dubbisna jechuudha. Barattoonni yeroo rakkatan arga yeroo baay'ee waan ta'eef jechuudha. Phaa. Phaa. Phaa jettanii dubbistanii irra deddeebi'atoo yaalaa. Inni biraa immoo zhaa. 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 Zaa fi yaa walitti finnee zhaa jennee barreessinaa. Inni biraa tsaa. Tsaa. Taa fi saa walitti finnee immoo tsaa. Kanaaf amma fakkeenyaaf wantoota afaan Amaariffaa keessa jiran jechoota garaagaraatillee barreessuudhaaf afaan Oromoon guutuudhaa jechuudha. Fakkeenyaaf amma nama afaan Amaariffaatiin nama Tsahaay jedhamu barreessuu afaan Oromoo keessatti ni danda'ama jechuudha. Tii fi eessi fayyadamnee taa fi saa kana fayyadamnee tsaa jechuu dandeenya jechuudha. Kanaaf irra deebi'eetan isin dubbisaa. Kun maal jettii? Mee yaalaa? Tun maalidha? Caadha. Tun ammoo maalidha? Haadha. Walitti maal jenna? Chaa. Chaa jennaa jechuudha. Kuni maalidha? Daa. Kunoo haa sirrii. Kanaaf walitti dhaa jennaa jechuudha. Kun ammoo naadha. Kunoo yaa. Walitti sirriidha. Nyaa jennaa jechuudha. Kun maalidha? Saa. Kun haa
walitti maal jettee dubbista? Dafdafime shaa jettaa jechuudha. Okay. Kun ammoo paadha. Haa waliin maalidha? Maalidha siin jedhe duratti phaa jennee dubbisna. Phaa. Kun ammoo zaa. Kan hojii yaa walitti zhaa. Warroonni afaan Arabaa beektan fakkeenyaaf jimal faanii jedhamaa miti. Zhaa saniin qabachuu dandeessan. Taa fi saa walitti maalidha? Maalidhame? Tsaa jennaa jechuudha. Kanaaf chaa, dhaa, nyaa, shaa, phaa, zhaa, tsaa. Kunniin maalidha? Torba isaanii qubee dachaa torba qubeewwan 26 afaan Oromoo keessa jiranirraa kan uumamanidha jechuudha. Isaanuma walitti fidneetoo qubee dachaa kana uumnee sagalee haaraa uumnaa jechuudha. Sagalee haaraa uumneetoo afaan Oromoo keessatti sagalee nu hanqatan guuttannaa jechuudha. Kanammoo dubbachiistuu waliin illee barreessinee haala adda addaatiin gara fuulduraa kan barannu ta'a. Fakkeenyaaf dubbachiistuu waliin kana amma fakkeenyaaf chaa kana A waliin osoo barreessinee chaa jechuudha. Chaa kana deebisnee I waliin osoo barreessinee chiidha. Akka maaliititti ilaalla kana akka dubbifamaatitti ilaalla waan ta'eef irra deebinee immoo chaa O waliin osoo barreessinee choo, chaa U waliin osoo barreessinee chuu akkanatti gara fuulduraa sagalee isaa viidiyoo itti aanu irratti ni barannaa jechuudha. Kanaaf isinitti hin baay'isuu warroonni haarawaa taatan subscribe godhaa viidiyoo keenya illee like gochuu hin irraanfatinaa. Akkasumas ammoo viidiyoo jalatti iddoo descriptionii Facebookiin keenyas akkasumas ammoo TikTokiin keenya ni jira. Seentanii follow gochuu hin irraanfatinaa. Ammaaf bakkuma jirtanitti baay'een isin jaaladha. Afaan Oromoo amma booda isin rakkisu ni barattu ni dubbistu. Afaan Ingiliffallee yoo ta'e chaanaalii kanarratti ni barattanii. Ammaaf nagaanaaf ta'a. Ciao.